Egaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire yookiin Orro School kan jedhu. Egaa amma viidiyoo yeroo feenutti akkamittiin viidiyoo barreessuu dandeenya. Deetaalii isaa fakkeenyaaf jalqaba irratti deetaalii gashaanu jedha. Deetaalii jechuun fakkeenyaaf nama YouTube irratti viidiyoon gashaa jiru seetingii Chrome dirqama sirraa'uu qabudha jechaadha. Viidiyoo kanas playlist irraa ilaaluu dandeessu. Egaa akkasuma immoo asitti immoo description kan jedhu irratti immoo maalidha? Taagii jechuun fakkeenyaaf viidiyoon gashe kun maalidha? Teknooloojii kan jedhudha jechaadha. View baay'ee argachuudhaa fi teknooloojii kan jedhudha jechaadha. Kan fayyadamee gadi bu'ee immoo online gaming kan jedhu jechaadha. Fakkeenyaaf asitti taagii baay'ee gashuu ni dandeessu jechaadha. Taagii baay'ee gashuudhaa fi yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Bakka hin cuqaase kan argaa jirtu. Yeroo tokko cuqaasuudhaani kun argaa jirtu. Addana dhuftanii iskiriinii bilbila keessaniirra mallattoo qastii gadi buusu kana akkas cuqaasuudhaani yeroo tokko maslaalii cuqaastu jechaadha. Maslaalii gaafa cuqaastanii waan viidiyoo keessan fakkaatu sana namoota taagiitti gochuu qabdanii isiniif fidaa. Fakkeenyaaf amma itti dabaluudhaaf YouTube kan jedhu itti dabalee jira jechaadha. Egaa irra guddaa amma kan isinitti agarsiisu maalidha? Taambilerii iddoo kamitti gashitu? Bakka kanatti gashitu taambilerii. Isiniif galee taambilerii bakka kanatti gashitu yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Kunoo mallattoo taambilerii kana cuqaastanii change kan jedhu kanaan filachuu dandeessu. Gaafa change jettanii faayila keessa seensisa jechaadha. Change gaafa jettanii faayila keessa seensisa suura barbaadan fiddanii taambilerii gootu jechaadha. Taambilerii asirratti. Egaa taambilerii ammaaf kana godhee waan hin jiruuf rakkoo hin qabu. Akkasuma immoo addanatti YouTube class kan jedhu kana yeroo tokko cuqaasuudhaani playlistii filattu jechaadha. YouTube class kan jedhu irratti hin gashee isinimmoo playlistii irratti gashuu barbaadan filattanii addanatti dan jettu jechaadha. Egaa xiqqoo ziqqi ol gootanii immoo bakka show more kan jedhu kana cuqaastu. Show more erga cuqaastanii booda addanatti viidiyoo keessan irratti maastaawoqaan akka galu godhuudhaa fi my video paid kan jedhu kana promotion kan jedhu hin bantu jechaadha. Egaa namoonni laayikii addanatti biyya yookiin viidiyoon keessan laanguweejii akkamitti akka inni translate ta'uu danda'u eeyyamtu biyyoota filattu jechaadha. Addanatti yeroo tokko cuqaastanii biyya filattu. Addanatti immoo egaa viidiyoo keessan background isaa kan inni itti namaaf hiiku kan barbaadan filachuu dandeessu. Kanallee asitti immoo locationii yookiin recorded date kan jedhu kana yeroo tokko cuqaasuudhaani fakkeenyaaf agartu guyyaa manirra jiru kanarratti gaafa dhiistanii yeroo tokko bakka akkas cuqaastu iskiriinii keessan cuqaastu maalidha? Guyyaa manirra jiru cuqaastu yeroo tokko ilaaluu dandeessu. Guyyaan irra jiru gaafa cuqaastanii yeroo isinitti gashitan isiniif galmeessa jechaadha. Addanatti immoo biyyoota kamirratti ilaalamuu danda'u qaba kan jedhuu fi viidiyoo locationii world wide qoradhaa. Isiniif galee asitti laayisensii kana ofiisaatii isiniif gasha jechaadha. Standard jedhee jira jechaadha kan koo. So addanatti illee ofiisaa isiniif gasha kaataagorii kana. Egaa akkasuma laayikiin akka ilaalamu barbaaddu jedha. Kanarratti maal gootu? Shaw gochuu dandeessu, irraa kaasuus hin dandeessu. Akka namni nagarrees gochuu ni dandeessu. Egaa itti aansinee amma viidiyoo elementii irratti asitti fakkeenyaa fi warri kun gaa end screenii jechaadha. Xumura viidiyoo keessanii irratti milikkita lamanii fidamniire viidiyoo sanarratti viidiyoo lama screenii keessan irratti viidiyoo akkaataan as taaquuf jechaadha. Maal gootu end screenii kanan cuqaastu yeroo tokko jechaadha. End screenii gaafa cuqaastanii ani fakkeenyaadhaa fi gasheen jira jechaadha. Kun end screenii kana gasheen jira jechaadha. Isin garuu gashuu yeroo barbaadanitti maal gootu bakka pilaasii kana cuqaastu jechaadha. Pilaasii kana gaafa cuqaastanii isiniif fida jechaadha. Filannoo isiniif ka'a. Pilaasii kana yeroo tokko cuqaasin isinitti agarsiisa. Viidiyoo kan jedhu cuqaastu jechaadha. Viidiyoo keessan pilaasiitti godhu waan barbaadaniif. Egaa bakka kanatti tootaalii ani gashee waan tan jiruuf maal na jedhaa jira jechaadha. Gashitee jirta tokko fayyadamtee jirta ana jedha jechaadha. So irra deebinee egaa kana dileetii goona jechaadha. Dileetii gooneetii egaa isan gashee kana fakkeenyaaf wanta gashee jiru kana viidiyoo kana cuqaasuutiini filannoo gochuu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kanatti jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf bakka kana cuqaasuuf bakka skriiptoo kana cuqaasuudhaani viidiyoo kamirratti gashuu barbaaddu kan jedhu filattanii irra deebitanii cuqaasuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani viidiyoo tuman jalqaba filadhe sanan filadhe kana booda save kan jedhu kana cuqaastu jechaadha. Isiniif galee egaa haala kanaan indi iskiriinii xumura irratti gashuu dandeessu jechaadha. Subscribe-iin akka isiniif dabalu sababni inni guddaan tokko kanadha jechaadha. Kana gashuu ni dandeessu. Indi iskiriinii kana fakkaata discard jechuutiin keessaa baatu. Egaa add card kan jedhu kun immoo viidiyoon keessan yeroo taphatu iskiriinii irratti barreeffama inni fiduu qabu
Fakkeenyaaf naannoo kanatti barreeffama inni fiduu qabu kunoo asitti barreessee jira. Oro School jedhee jechaadha. Deebiin immoo yaadachiistuu warrootuma kan akka subscribe sin taasisanii fi guutuu dandeessu jechaadha. Irra deebitanii gashuudhaaf isinitti agarsiisa. Plus jettu. Yeroo tokko plus milikiitiin kun waddaan irra jirti. Viidiyoo cuqaastu. Viidiyoo erga cuqaastanii kan barbaadan gashuu dandeessu. Fakkeenyaaf how to create playlist kan jedhu kana kan shortii kana gashuun barbaadaa jennu. Mee gasheen jira. Save jenna jechaadha. Yeroo tokko waddaan irra jirti save. Argitan screen irratti fidee jira. Egaa baay'ee salphaadha. Egaa amma indi screen gashinee jirra. Hunda isaa gashinee jirra. Egaa addanatti copy check gootu. Copy qabamoo hin qabu. Viidiyoon keenya copy qabamoo hin qabu kan jedhu checkii godha jechaadha. Kan koma fakkeenyaaf totally copyright free dha jedhee jira jechaadha. Viidiyoo ofii kootii waan hin hojjedheef so visibiliin kunis waan baay'ee bareedaa ta'een isinitti agarsiisa. Visibilii isa xumuraa kanarratti jechaadha. Visibilii xumuraa kanarratti maal gootu? Addana jira. Yeroo jalqabaadhaa fi set instant premiere kan jedhu kun duraan irra hin jiru jechaadha. Maalidha? Akka live irra jirtanitti viidiyoo keessan akka gadhiisu ni barbaaddu jedha. Kun baay'ee sin barbaachisa waan ta'eef jalqaba irratti kun akkasitti gadhiifamee hin jiru jechaadha. Sin garuu maal gootu? Right itti godhaa ishee kana. Right itti gootaniiti pippilii fi primary godhe akka isiniif gadhiisu live irra akkasanii jirutti jechaadha. Akkasii live irra jirtanitti akka isiniif gashu gootu jechaadha. Kanumadha jechaadha. Viidiyoo fe'uuni haala kanaan viidiyoo keessan edit gochuu dandeessu. Yoo isinitti tole chaanaalii keenya subscribe godha. Akkasuma erga xumurtanii booda kun dana jira pippil kan jedhu kana cuqaastanii share gootu. Egaa viidiyoo fe'uun kanumadha jechaadha. Kana fakkaataa viidiyoo haala kanaan fe'uu dandeessu YouTube irratti jechaadha. Yoo isinitti tole chaanaalii keenya subscribe godha. Barnoota gaggabaabaa bareedaa argattu jechaadha. Galatooma turtii gaarii.